Luka ifaa kana tubada. Maqaan isaa gosaadha. Fooloo tolchiin yeroo baay'ee maqaa kan kee jalatti mooshin godheetiin viidiyoo isaa kan gadhiisuuf. Gosaadha maqaansa. Okay, kaya amma wajjiniin salaati. Yalla gumi. Akkanatti dhiisiin salaatu anuma bakka cufadheef maal talas. Taa'eneega. La wallahi cufadhee eebatee abbaan dhufuuf sadaan dhufa Kamal kingi Kamal azir wallahi cufeen ba'a malee cufeetuma ba'a guutuma isaa. Okay. Khairidha inshallah. Nu biraallee daqiiqaa muraasaa fi hin badin kamii baay'ee. Okay, hin badu. Soddaadhaan immoo du'a salaatee galaniiru. Ittimi yeroo inni salaatii ka'e qorataadha du'aa godhee wallahi du'aa soddaan kee malee. Du'aa godhee akka rabbaa jaasudha. Akka rabbaa jaasudha. Tokko akka rabbiin anasiisas nama jannataa nu godhu. Inni lammaffaa akka rabbii hawwii keenya nu gootu. Bakka akkasumatti nuufa kadhata. Yeroo kadhatee ka'e immoo harka kee geessitee isaan akkanatti fudhate du'aa isaan irraa fudhattee as keewwanta. Haya. Okay. Eshi. Eenyu jedha itti maqaan harka bade bara? Gosa. Gosa. Kumsaa. Gosa. Okay, gosa. Maqaa gosaa jiru dhageettiin beektu? Maqaa ganamaati moo maqaa akka koo kana guyyaa keessa ba'e? Normaalii maqaa mahaatini abbaan baasteef. Sijammar gosatu baasera gosa waan jedhamu beektaa gosa. Okay. Gosa jechuudha. Okay. Gosa. Isa tokkocha qofa waan qabnuuf ardammaan bahee gosa muluu jedhaniitiin akkasuma baasaniif gosa mata'e bakka maqaa isaa gosa jechuudha bara. Okay, naa galeera ammoo gosa. Gosa tiyyaa maal jedhee gosa tiyyaa bashooti. Tiyyaa osoo fooyyuu galgaleesse. Naa galeera. Gosa ini. Amma sanii salaataa jiru sirbitee kaatee. Salaama baafatee reeruu sana. Biyya irra jirtaayyee. Kanoo an biyya hin jiru ani. Inoo maaliif sii kadha yeroon salaatii ka'e? Maaliif sii kadha du'aayi? Wallaahi ji'a kana keessattuu guyyoota muraasa wayii keessa guyyoota 10 as. Boru ol guyyaa 10 gadi keessa yaadaa muraada guddaa wayii qaba kan keessa godhameeru. Wanticha inni garuu akka yaadaa muraada san rabbiin na milkeessu naaf kadha. Kunoo azaana. Okay, siifan kadha tole. Kan biraa kan isi manaa kan dhiyeessuun milkooftetti deebinaa ta'u. Kan biraa bas. Kan biraa daadhii abbaabbii yoona kan yeroo gabaabaatti rabbiin hajjiinaa dhaabu. Amiin. Isa kana nama fedha. Fedheettisaa yeroo isaanillee maan beektaa namichatu hidhamee qulfii mana adabaa sana yookaan qulfii mana hidhaa sanaaf daabbootu wal bukkee kaa'amnaani daabboo fudhate qulfiitti dhiise silaatu qulfiitti fudhate daabboo siin fudhata ofii isaatiis alamaa beektaa amma waan daabboo fudhatee fi qulfiittiin dhabe lama keessaa tokko fudhu waan jedhameef. Amma dhugaa dubbachuuf silaa wantan sii kadhu akka rabbii
si fidee hajjii si fidee si ajjaasisu maaliifi qulfiin inni guddaan bakka sana jira. Achi dhaabbattee du'aayii waan hawwite sana kadhattee waan baay'ee argachuu dandeenya. Namticha isa fuluus jedhee sana argitee namticha isa maal jedhee nama birii meeqa kadhate 500 doolaara miiliyoona 500 kadhate miiliyoona 500 kadhate. Amma maal namtichi maal godha? Xiyyaara ufa jechuudha. Wallahi xiyyaara kan dhuunfaa jechuudha. Siigalee kanaaf bakki sun namni qoosa malee dhugaa dubbachuuf bakka du'aan itti qeebalamu. Gaafa inni fuluus jedhu sana namni itti kolfe viidiyoo waraabee itti kokkolfe. Jannata Eliyaakii jedhaniini inni jannatas kadhateera barbidriis kadhateera amma milkaa'e kan. Kanaaf wanta nama sii fedhu nagaan si haa fidu. Amiin inshaallah. Achi geessee immoo waan hafe jira kun. Qorataa jettu baay'ee. Akkas inshaallah walitti deebinaa zaanamaa irraa salaannee hin badinis. Good night, nagaan buli. Du'aayii godhii. Du'aayii keessarraa eegalu. Bye. Ayyeesh. Warri waan hin jirre olii qanabbartanii oofaa turtanillee jechuudha. Hiiditi gochuu miti oduu isin kallatti maan anaa tana kallatti maan tana waan barbaadan gootan xiqqishumallee wanti hin jiru. Dhugumaa bar mucaanii nuyi piraankii jennee eegalle. Okay, inni keessummeessu in ulfaata jechuun nama tokkollee miidhuun gatii hin qabu sii galte. Nuyi woyii anama fakkeenyaaf waan danda'uuf dandeetticha waan kana waan qabuuf inaaftuun ta'a jedhee ofumaa kiyyaa'e kan murteeffadhe. Inaaftu ta'e hojjedha achi keessatti hin jedhee. Biqiltuun miskiina taatee haa hojjettu jennee kan murteessine illee isallee akkas kan ta'u waan kana hundanumatu murteesse. Garuu inni bakka jechuun osuma argu keessi isaa waan biraa bakka hin jiraami. Nama miidhuu xiqqoo ulfaata irratti gaji jechuudha. Dura jaalalaan jedhe qabne ka oduu jaalalaan. Miliyoon qabdan lamaan baay'isa please kuma lamaaniin adabaan. Nama wayii interview goote interview hoggaan jedhu of bukkee teessistee nama kana hin jaallattaayii waadaa galii fi maal jettee dirqamaan immoo fedhii abbaa sanaatiin an viidiyoon argee kanati kakachiisaa turte. Eenyu? Maam siif hagalu kan beektaa. Gaaffiidha moo wantichi taate kallattiin ta'e? In kakachiisaa turte. Ani moo? Ayyee. Fedhii isaatiin immoo dirqamaan nama sana kanatti kakachiisaa turte. Nama kanan jaallattaa, nama kana malee ijji koo hin argu jedhii kakadhu jettee nama kakachiiste miidiyaa kana irratti. Okay. Ana dafee waan galu bar wallahi miskiina dafee waan an galu. Abaaboo tokko dabiliinaa kafalu. Dhugaa dubbachuuf wanticha akka dirqamaa wayiiti dirqama. Situ dirqama godhe abaaboo tokko faamilii maal abaaboo tokko dabiliina banu aboo. Dirqama garuu ija kaameeraa jalatti hin sodaata beektaa waa sodaata kiyyaani. Ishee. Dirqamaani bakka jiramti. Ana quba qabda miti ana haati manaa saana obboleettii dabar firooma walitti qabna. Haati manaa jechuun jaalallee isaa. Eenyu jaalalleen isaa? Laa ilaaha illallah uzurri hosiisu jechuun amma. Jaalalleen isaa kan nuti hin beekne eenyudha? Family copying taap godha tokkummaatti share godha ana adabsiisu. Tokkummaa miidiyaatti share godha. Jaalalleen isaa kuni eenyudha isheen fira keeti.
jaalalli akka anaa fi musliimaan filataan hin beektu ati. Musliimaanii haadha manaa tokkummaati. Ergixeenyaadha. Okay, hin beekun ture maashaallah bagan bareerra. Firooma walitti qabna bara haadhaatiin. Okay, maashaallah. Inna yoom wal fuudhure yoom sargii nyaanna? Jechuun kanumaaf na sodaate jechuu barbaade malee waan biraa akka inni si jaallatu nan beeka bar naaf gala bar na sodaate malee. Akkam maal jechuudha? Jechuun yeroo sanatti ija kaameraa dura taa'e gaa kakaawee kakataa ture. Tokkummaani ani ankanni jaalalee jaraa miti kan na ajaa'ibe tokkummaa waan akka kanaa miidiyaa irratti hin dubbatu. Sigalee jaalladha jedhee nama tokko nama kana malee yoon fuudhee rabbii Awurooppaa wanti misaayyuun qabu jechuudha. Annama Awurooppaa namni Awurooppaa jira biyya maalee jiraalee jaalataa waan akkasii keessa kan jiru annama si jamaan ani hiyyeessa fedha annama aftaamiin jaalladhu. Dhiifa manaa godha yaa rabbi nama hiyyeessa dhiiruma hiyyeessa wayina qabe. Kan jaalala qulqulluu onnee duwwaa qofaan na jaallatu. Fedhu birri isaa hojjannee borukoo jijjiirra waan ta'eef jaalala jechuun kan iyyummaan eegalanii bara. Jaalalli inni illee qabeenya qabata illee qabeenya qabadheetti dhufuun boru. Not good.